sitti fakkaate. Anis Quraana laal waliif galla yoo Quraana raahis barbaadde Quraana boqonnaa 74 lakkoofsa takka irraa kaaseetiin siifi kanis. Isa tokko irraa kaasee na ibtuuf sittani marakinaan qabu isaaf hin jarjarini. Quraana boqonnaa tokko irraa kaaseetiin siihiikaa boqonnaa 74 san lakkoofsa tokko irraa kaaseetiin siifiika. Yoo ati bakka kana yaada ini sittani mashina dhageeffadhu. Ishi lakkoofsuma 8 kana qofa naa hiiki. Ila sirriitti hubachuu yoo barbaannaan hin si gaafadhe hiiki. Eeyyen obbolootaan sagaagaltoota lamaan jedhee kaama dureensaa warra sagaagalaniif kan barraa'edha. Warra sagaagaltuu jechuun ani sagaagalee warra ejjuu jechuudha. Sagaagalee dhiisee wanti inni nan si gaafadhe ejjummaa ishee isa biyya Gibxiitti jalqabde hin dhiifne namoonni yeroo ijoollummaa isheetti ishee wajjin ciisanii mataa harma durbummaa isheetti sukkuuman. Taara ejjaan kana jaalaa maal godhareeshi? Hawa ejjummaa isaanii ishee irraa dhangalaasanii kan jiru kana naa hiikiitii ni nama nanaan jahii je. Eeshi dhageeffadhu. Isheen sagaagalummaa ishee kan biyya Gibxii keessatti jalqabde sana hin dhiifne. Akka wangeelatti sagaagalummaan nu biratti cubbuudha akka wangeelatti. Kana beekaa deemuu qabda. Sagaagalummaa jechuun hiika biraan qabu ejjuudha. Isheen sagaagalummaa ishee kan biyya Gibxii keessatti jalqabde sana hin dhiifne. Yeroo shamarrummaa isheetti namoonni ishee wajjin ciisan fiixee guntuta ishee kan yeroo durbummaa qaqqabatanii dharraa sagaagalummaa isaanii ishee irratti dhangalaasan. Of course sagaagalummaa namni tokko saalqunnamtii gaafa godhu wantoonni kun waan raawwatamuu qabamanidha. Wanta raawwatamanidha. Wangeellee kan jechaa jiru kanarraa hin baane. Sa'a sanatti wanta isaan ishee sagaagaltuu sana irratti raawwatan agarsiisaa jira. Waan kana ni amantaa reeti dubbii Waaqayyoo jette. Eeyyen ka raajii dhakkoo kan dubbate raajii Hisqeelidha. Maaliif hin ta'u? Dubbii Waaqayyoo isa sirriidha. Dubbii Waaqayyoo isa sirriidha. Ila kanaafuu ani michoota ishee asoorota isheen dharraatetti dabarsee isheen nan kennaa jira. Cubbuu hojjatte waan ta'eef cubbuma ishee hojjette dabarsee ishee kennedha. Eenyutu ishee kanna? Warra asoorota isheen dharraate sanatti dabarsee ishee kenna jira. Warra cubbuu hojjattedha waan ta'eef isheen irraa hin deebine. Eenyutu warra asoorota irraa hin deebine waan ta'eef isheetti dabarsee kenna. Dhageeffadhume. Na gaafatte si deebisaa jira bar. Jala hin dubbatin. No ankasi gaafadhe Waaqayyootu warra asoorotaatti si kannaami. Eeyyee dabarsee ishee kenna. Cubbuu ishee irraa hin deebine waan ta'eef. Cubbuu ishee irraa hin deebine waan ta'eef cubbuun ishee sun akka ishee hoogganuuf dabarsee ishee kenna jechaadha bar. Kanaafuu inni lakkoofsa 8 irratti dubbatame maarree isii qaqqabatanii maarree isaanii isii irratti dhangalaasan kan jiru kun Waaqayyoodhaami. Akkana kan jedhe dubbatu? Ayyee. Gaafii kee gaafadhu. Jecha Waaqayyooti jettee bakka tanaa mannaan ishee. Kanarratti maaltu si dhibe ishee gaafii ammaa kanarratti? Kanarratti wanni na dhibe Waaqayyoon dubartii uume isaa tokkotti uume beekaa. Akkamitti akkas dubbataadha? Akkamitti maarree isii qabanii maarree isii isaan irratti dhangalaasan jette dubbata. Akkamitti akkasitti Waaqayyoo dubbachuu danda'aadha moo? Waaqayyoon badu Oromoo bicha ila kootu sittani qabu. Waaqayyoon safuun qabu. Kootu sittani ma safuu si barsiisa malee Waaqayyoo safuu si barsiisan doom. Erga qabaatee maaliif akkatti haasa'e? Ila akkam seete? Ati amma haadhatee biratti kan ittiin dubbattaadha abbaa kee biratti. Akkamitti dubbadhaadhaaf abbaa koo biratti sittani moo maaliif akka Waaqayyoo waan atu haadhaa fi abbaa kee biratti hin dubbanne Waaqayyoon akkamitti dubbate? Waaqayyoon akkamitti dubbate jettee gaafachuu dandeessaa tol deebitee hin gaafatta Waaqayyo akkamitti kana naan jette. Waan atu haadhaa fi abbaa kee biratti dubbachuu saalfattu Waaqni si uume ka dubartii tana uume akkamis saalfii dhabee akkasitti maarree isii sukkuumanii maarree isaanii isii irratti dhangalaasan jee dubbata. Waaqayyo saala keessiin saalfatu barabbe maal taate kana Waaqayyotu harkaan qabee uume bar. Harka ofii isaatii harkaan atiin saalfatta garuu akka ati saalfattu yeroo cubbuu addaama hojjete sana akka saalfatan godhe bar. Yeroo isaan cubbuu hojjetanii jeenata keessaa ba'an sana qullaa akka jiran baranii akka saalfatan saalfiin achirraa jalqabe malee Waaqayyo yeroo uumu si jemmal isaan ikkoo hin beekani bar. Ijji isaanii gaafa banamee ija fooniitiin gaafa wal arguu jalqaban booddeedha. Saalfiin kan dhufeeyyuu
Ati Kan safuu waaqayyo barsiisuu barbaadda? gaafa sanbar namni nu naman arkuuti gaafa waaqayyoon nama uumusan namni eessa jira harkaame kaniin ansiin jechuu jiru macaafa jireenyaa jaameetuma fudhatamee dubbifamaa mire. Sirritti macaafa jireenya kennu macaafa jireenya irraa arganne jireenya keessa jirudha nuti. Jireenya bara baraatiif isa nu kaadhimedha. Erga jireenya kannee ati ammoo macaafa bakka nama sii baase tana fuutee haadha abbaa kee bira sagalee ol kaaftee ni dubbista. Ati yeroo nama arrabsitu maal jettee amma fakkeenyaaf afaan arrabame ooftee akkaniin siin jechuu jiru ati haadhaa fi abbaa kee biratti macaafa jireenya namaa kan netteetti amantee fudhattee deemtuun kana haadhaa fi abbaa kee bira sagalee ol kaaftee bakka tana ni dubbista. Ofii kootiif moo? Haadha abbaa kee bira sagalee ol fudhattee bakka tana ni dubbattaa isin jee. Iddoon ani saalfachuu itti qabu iddoo kamidha yoo ta'e gaafa ani cubbuu hin hojjannetti dhala. Bakka tana waan si gaafadhe qofa deebisi. Bakka tana haadhaa fi abbaa kee bira sagalee ol kaaftee ni dubbattaa isin jee. Waaqayyo erga dubbatee waan saalfadhuuf hin qabu. Waaqayyo kana jedhee dubbate dubartittii ishee sagaagaltuu sanaan jedhee nan dubbadhaan eeyyeen akkas jedhee dubbate. Baay'ee isaan immoo na caalaa beekuu danda'u ta'a. Ani immoo isaan irraa baradhe malee ganaa isaan barsiisaa jira miti. Isaanoo even na barsiisuu hin danda'ani garuu kana jedhanii nan barsiisan malee na caalaa beeku. Akkamittan isaan biratti dubbisa kan akkas jedhee dubbisan. Akkasi bareedaa. Biratti qabaadhe osoo dubbiseeyyuu isaanoo na caalaa beeku. Ila amma naa deebistee jirta. Akkamittiin kana ol kaasee isaan biratti dubbadha jechuun kee deebisaadha. Mee maaliifin siin jee beeyta? Isaan beeku kaani isaan beeku waan ta'eef ittiin dubbadhu kaani. Dhageeffadhu maaliifin siin jee beeyta? Waaqayyoon akkatti nama uume isaa beekami. Dubartootuma kanaanuu akkana jee dubbachuun waaqa dubartii tana uume irraa hin eegamu. Lakkoofsa 20 irra yoo dheeyite faayinumaa waan addaa dubbata. Lakkoofsa 20 irra maal jaa? Isheen biyya sanatti michoota ishee warra dhagni isaanii dhagna harree fakkaatu. Michoota ishee warra dhagni isaanii dhagna harree fakkaatu. Sanyiin dhagna isaanii keessaa bahu sanyii isaa kan fardaa fakkaatu in hawwitee jaa. Waaqayyoon dubartii takka akkatti uumee fi qaama ishee kan hangatti uume beeku tokko akkamitti isheen michoota ishee warra dhagni isaanii dhagna harree fakkaatu. Wanni dhagna isaanii keessaa bahu kan fardaa fakkaatu ni hawwite jee waaqayyoon dubbata. Akkamitti kana waaqayyoon dubbataadha? Ni amantaate immoo bakka tana. Waaqayyoon dubbata jedheemu? Maaliif hin amanu? Erga amante maatii erga waaqayyootu waaqayyo ma'anaa uume kan maatii kiyya uume waan kanaa dubbatee jettee erga amante maatii kee bira dubbachuu maa saalfatta? Waaqayyo maatii kootiif hin dubbanne kanaaf hin saalfadha maatii koo biratti dubbachuu. Maatii kootiif hin kan dubbate waaqayyo kan dubbate. Waan haadhaa fi abbaa kee isa foonii isa du'ee baduu danda'u kana bira dubbachuu sodaattu waa kana uume dubbate gaafa jettu tinnish tabu. Ayaasa firimno naman saalfachiisuudha. Ila wanta ati miis gochaa jirtu tokko sitti immoo wanta ati baay'ee irraanfachaa jirtu tokko sitti hima. Maaliin irraanfadhe wanta akkas irraanfadhe haadha isummaatu haadha abbaa kee kee bira ni dubbista bakka tana ennaan hin dubbisu jette akkamittiin dubbisaa waaqayyo dubbate ennaan jette. Kana jechuun bar waaqayyoon haadha abbaan kee waaqayyo caalan jechuudha. Haatinii fi abbaan koo isaan qabanii na guddisan na dhageeffadhu sirriitti. Waan kana waaqayyo caalanii haadha abbaan kee. Na dhageeffadhu kaa. Haadha abbaan kee waaqa ni caalanii. Ila akkaataa hubannaa keetii baay'ee gargareedha beektaa baay'ee madalga ofaata dalga osoo hin dubbii kallattiin sitti himaa jiru kana bichaan dhala dhagee. Haadhaa fi abbaan kee waaqa ni caalanii. Ifaan xumura ishee na dhageeffadhu. Naaf xumurta haadhaa fi abbaan kee waaqa ni caalanii hin jee. Kan kee hin caalu? Haadha abbaan kee hin caalan. Hin caalan miti? Kan koo akkamitti caalu ree? An quraana bakka takka haadha abbaa kiyya bira dubbachuun saalfadhu isaaniin na barsiisee ati bar isaan bira dubbachuu sodaachaa isaan bira dubbachuun hin qaanfadhaa hin dubbisuu haadha abbaa kiyya bira bakka tanaa naan jettee deebitee waaqayyoo dubbate gaafa jettu haadha abbaa kee saalfatteeti waaqayyoo waan kana dubbate jechuun saalfachuu dadhabde kanaafuu haadha abbaa keetiitu waaqayyo siif caale waaqayyo irraa saalfii fuutee haadha abbaa keetiif saalfii kanniteeti. Sigalee an quraana bakka takka bakka haadha abbaa kiyya biratti hin dubbifne hin qabu yoon dubbisu baadhee mataa keessa xaa na godhanii na dubbisiisan la dubbisii quraana yanii xaa godhanii. Amma kaayyoon kee maal labeettaa kaayyoon kee na galee jira inni wangeela keessa waan barraa'eyyuu haadha abbaa isaa biratti dubbisuu saalfata waan jettu qabattee deemaarta malee wangeela keessatti wanti barraa'e kun dhugaadha moo dhugaa miti waan jedhu qabattee hin jirtudha.
Waaniin haadha abbaa kiyya birattuu dubbachuu saalfadhu akkamittiin dhugaadha jee fudhadhan. Amma waaqa ila amma rabbiin ila dhageeffadhu misiritti. Amma fakkeenyaaf waan ati quraana keessatti dubbiste hiikaa isaa yoo kennuu naaf hin dandeenye sittanii manama fakkeenyaaf gaaffii itti aanu irratti si gaafadha garuu gaaffii kun kan naan xumuraan. Gaaffii itti aantu irra na gaafata akkiniin siin jee dhugaa barbaaduudhaaf itti amanuudhaaf miti naan jette. Waaniin haadhaa fi abbaa kiyya birattuu dubbachuu saalfadhu. Waaniin hiriyaa kiyya bira dubbachuu saalfadhu akkamittiin waaqayyo dubbate jee amanaa'u hin amanu malee. Abadan hin amanu malee. Hin amantu. Ati hin amanini ani garuu wangeela iddoo kana iddoon kun kan barraa'eef dubartoota sagaagaltoota sanaaf waan ta'eef isaan Gibsii keessatti jalqaban sagaagalummaa kana. Sagaagalummaa kana Gibsii keessatti kan jalqabanii ergasiyyuu hin deebine jedhala. Hin deebine. Hin deebine cubbuudha kun fakkeenyaaf sagaagalummaan cubbuudha wangeela keessatti. Erga achitti sagaagalanii sagaagalummaa isaanii sana immoo Gibsii keessa erga ba'aniyyuu hin dhiisne waan ta'eef cubbuu hojjetaniiru. Waaqayyo garuu cubbuu namni dhoksee gaafa hojjetu ijaan ilaaluudha. Bakkeetti baasadha. Ifatti baasee mul'isa. Adda baabayitti baasa. Si galeera? Eenyu? Waaqayyoon cubbuun namaa gaafa hammaachaa deemu bakkeetti baasa. Amala waaqayyoo keessa jechuudha. Fakkeenya yoo fudhanne warra abiddaan dhuman sana warra Soodomii Gomoraa jedhaman keessan quraanni maal akka jedhu waa'ee isaan beeku. Garuu sana irra darbee bakkeetti baasuurra darbee abiddaan tarkaanfii abiddaatti fudhateeraan. Si galee inni kun immoo sijjimir waaqa fuulduratti wanti nama saalfachiisu wanni guddaan cubbuu hojjechuudha malee wanni kuni wanni isaan godhan sun isaan yeroo godhan hin saalfanne. Isaan yeroo godhan hin saalfanne. Sagalee waaqayyoo saalfachuun cubbuudha moo cubbuu miti? Eenyutu saalfate sagalee waaqayyoo? Eenyutu saalfate isin jedhee? Gaaffii xiyya qofa naa deebisi. Sagalee waaqayyoo saalfachuun cubbuudha moo cubbuu miti? Eenyutu saalfate? Annamaa saalfatee miti amma gaaffii xiyya. Sagalee waaqayyoo saalfachuun cubbuudha moo cubbuu miti? Eenyutu saalfatee dabar? Nama saalfate natti himiti? Gaafuma xiyya deebisa ka gaafuma xiyya. Sagalee waaqayyoo saalfachuun cubbuudha moo cubbuu miti? Saalfachuu miti sagalee waaqayyoo dubbachuu dhiisuu namatti ragaa bahuu dhiisuun iyyuu waaqayyotti saalfata nama sanatti. Jechuun kan si gaafachuu jiru sagalee waaqayyoo saalfachuun cubbuu moo cubbuu miti? Sagalee waaqayyoo saalfachuu miti. Awwaaniin si gaafachuu. Nama saalfatetti na dhageeffadhu waan hin jedheef ilaa loojikii kee hin barbaadu amma. Loojikii kee hin barbaadu. Loojikii mi daayirektii si gaafachuu jira. No loojikii kee hin barbaadu dhageeffadhu misirri. Sagalee waaqayyoo saalfachuun cubbuudha moo cubbuu miti ishee? Ani loojikii kee barbaadaan jiru. Sagalee waaqayyoo saalfadheera siin jenne ekelatu saalfate siin hin jenne. Ani sagalee waaqayyootti hin qaana'u yoomiyyuu jechuudha. Amma bara baraatti hin qaana'u hin saalfadhu. Anati qaanee siin hin jenne kan siin jechuu jiru si qaanee osoo hin taane sagalee waaqayyoo saalfachuun cubbuu moo cubbuu miti ati? Ati saalfattee beektaa? An quraana bakkuma takka bakkeen itti saalfadhu hin qabu. Anis wangeela ittiin saalfadhee ati garuu ittiin saalfanta quraana immoo sittan agarsiisa. An amma boodan agarsiifta san boodan agarsiifta. Booda sitti agarsiisa garuu ittiin saalfanta. Eeshi an quraana yoon saalfadhe cubbamaadha cubbuu hojjedheetiin jira. Atoo macaafa kana yoo saalfatte cubbuudha moo cubbuu miti? Beekamaadha inni anaaf sanu. Kanaafuu ati bakka tana haadha abbaa kee bira ni dubbistaa jennaan hin dubbisuun hin saalfadhaa jettee ati cubbamaadha. Haati abbaa koo waan beekaniif isaan biratti hin dubbisuuf kan jedhe isaan beeku. Stop. Haadha abbaa kee biratti ni dubbistaa jennaan hin dubbisuu jette waaqayyoon waan jeef qaba. Haadha abbaa kee biratti akkamittiin akkana jee dubbisaa jette. Kanaafuu ati cubbamte moo hin cubbamne? Amma cubbamu moo cubbamaa miti? Eenyu maqaan keenyudha. Xalihaa Jamaal jedha maqaan kee Jamaal jedhee si waamu. Xalihaa jedhama yaa rakkoon qabu ati akka deessee. Ila na dhageeffatu. Obsi haadha abbaa kee bira ni dubbistaa siin jennaan hin dubbisu akkamittiin dubbisaa jettee kanaafuu isaan beeku. Beeku waan ta'eef isaan biratti ani fuudhee haadhaaf abbaa koo koottaa taa'ame iddoo kana isin biratti dubbisa ta'a jedhee akka keessanii fakkeenyaaf isin amma ijoollummaatti. Obsi akkana isin jee amma bakka tana koottaa haadha abbaa keetiin koottaa ta'a jettee bakka tanatti kophatti isaan yaamtee bakka tanatti dubbisu inni saalfattamoo saalfattooti. Na dhageeffatta obbo Xalayaa. Dhageeffachuutti hin jira bakka tanaati amma haadhaa fi abbaa kee kophatti yaamtee bakka tana koottaamee bakka iskeer raajichaa boqonnaa 23 lakkoofsa 8 fi 20 isinii dubbisattee teessee dubbisuuf inni saalfattamoo saalfattu.
Ani maaliif isaaniif dubbisa isaanuu naaf dubbisu akka ni karaa irraan gorreef akka ni karaa waaqayyoo irraan gorreef isaanuu taa'ee jedhanii na barsiisuu naa dubbisu. Waaqayyo warra cubboo jedhe akkasitti adaba waan ta'eef ijoollee koo akkas hin goyinaa jedhee na dhageeffadhu. Waan isaan si dubbisuun baanuun ati mataan kee isaan kophaa iyyaamtee bakka tana ni dubbistaa fi siin je. Kanaan dura isaa yoo na barsiisanii jiru ta'e waan si gaafachuu jiru mucaa bakka tana. Isaanirraa yoo baradhee jira ta'e ishii. Isaan si barsiisanii bakka tana amma adaabbaan kee bakka tana si barsiisanii ati. Ani wangeela barachaan guddadhe ijoollummaa kootirraa kaase. Bakka tana si barsiisanii siin je adaabbaan kee. Sirriitti. Akkam jedhanii si bira dhaabbatanii akkamis si bira dubbisan. Ijoolleen kun biyya Gibsii keessatti cubbuu akkasii kana hojjetanii jedhanii bakka mu dubbisne kana akkasitti sagaagalummaa hojjetanii hin ejjan waaqa fuulduratti waaqayyo immoo sababii sagaagalummaa isaaniitiif dabarsee isaan laata jedhanii barachaan guddadhanii wangeela. Jechuun kan isin jechuu jiru isheen biyya isaaniitti michoota ishee warra dhagni isaanii dhagnaarree fakkaatu kan jiru kana fa'aa akkamis kan si barsiisan. Akkuma wangeelli barraa'etti ka. Jireenya barsiisu moo? Akkamis kaniin je bakka tana akkamis kan hammame akka adaabbaan gadi. Afaan Oromootiin barraa'e bara akka Arabiffaa dalgaan barroomne bara afaan Oromootiin. Dhagni isaanii dhagnaarree fakkaatu kan jiru kan akkamis kanii siin je dhiira gaafa. Akkuma dubbisaa jirtu kanatti na hiikan. Ani hiikka isaatiin wallaalee bar dhiira gaafa sanii. Hiikka isaa wallaalte? Dhiira gaafa saniitu akka harree ture siin jammoo harree ammaan tanaatu dhiira gaafasii ture siin janii si barsiisan. Akkam? Dhagni isaanii dhagna harree fakkaatu jaami. Eeshi jedhe. Bakka tan akkam janii si hiikanii si barsiisan. Afaan Oromootiin barraa'e siin jedhe bara afaan Oromootiin barraa'e ko. Kana na godhi. Akka Arabiffaa waan dalga barraa'e sitti fakkaate moo? Ana afaan Arabiffaati siin jechaa jiru kaniin siin jechaa jiru. Iko akkamitti afaan Oromootiin na gaafattare akkuma afaan barraa'etti na hiikanii akkuma inni barraa'ee asirra jiru isheenis achitti michoota ishee kanneen dhagni saalaa isaanii dhageeffachaa jirta. Dhagni saalaa isaanii dhagna hormaata harree fakkaatu. Fincaan isaanii dhageeffadhu kiin siin jee silaayin sohora nyaadhee jiraadheen dhageeffadhu soomana na jalaa bada garuu waan hin sohora nyaatiniifin. Maaliif kaaste reeshi dhageeffachuu kan hin barbaanne maaliif kaaste? Laammaniin dhageeffadha hangaan sohora nyaadhu akkiniin siin jee. Yaa Rabbi. Akkas siin jee. Dhagoo jirta. Amma ijoolleen tun sababii cubbuu hojjetaniif akkas godhee jetteemi. Eeyyen. Mee bakkatti ijoolleen tun akkana godhuun cubbuudhaa bakkatti waaqayyoon jee ragaa kan nama caafarra. Akkana godhuun isaanii cubbuudhaa kan inni je. Waaqayyoon je. Akkam? Ijoolleen tun deemtee sagaggaaluun isaanii cubbuudhaa kan waaqayyoon jee dubbate. Sagaggalummaa moo? Ijoolleen amma deemtee maarreesii qabanii maarree irra dhangalaasan kuni sagaggaaluu cubbuudhaa cubbuu hojjetanii bakkatti waaqayyoon jeen je. Indi kophaatti ekeleen xalayaan intinaan jedhee maqaa waamuu qaba. Sagaggalummaan cubbuudha erga jedhee sagaggalummaan ikkoo cubbuudha bara. Isin biratti cubbuu miti. Hello. Nagama. Irratti bilbilamaa kaa'ate qoobse. Kan akka isaan sagaala godhe garuu waaqayyoodha miti bakka kanatti. Ara waaqayyo sagaagalaa jedhe yoomitti meebbe. Jechuun waan isaan akkas ta'aniif akkam godhe jedha waaqayyoon. Wangeela firaa qabdaa siifan dubbisaan. Nan qabee isheen biyya sanatti michoota ishee warra dhaagni deebitee hayya dubbadhu. Deebi'ee jira akkiniin jeesiin jee yaahwe. Eshi. Ijoolleen tunii sagaggaalanii jiraniimi. Ijoolleen tunii cubbuu hojjettee jirti sababii isin cubbuu hojjetteef waaqayyoon murtee kanaatiin itti kannee jee bakka itti dubbate fidiin siin je. Ilaa kunoo sittaniim. Achumarra jira iddoo biraas hin deeman. Eshi. Lakkoofsa sagalirraa akkas jedha. Eshi.
Kanaafuu ani michoota ishee asoorota isheen dharraatetti dabarsee isheen nan kenne jedha. Warra isiin itti sagaggaaluu dharraate sanitti waaqayyoon dabarsee isaan kenne jedha bakka walii galee. Kanaafuu elaa ati namatti itti sagaggaaluudhaaf dharraatu tokko waaqayyoon gaafa siifitee itti sagaggaalte cubbuudha moo cubbuu miti. Hawwii ishee hawwitetti waaqayyo dabarsee gaafa ishii laatumu. Hawwii isiisan guuteefi waaqayyoon. Adabbii guddaadha malee hin adabe malee. Akkamitti adabe waan ati itti sagaggaaluudhaaf hawwitu tokko harkachuu dadhabdee hawwitu tokko waaqayyo gaafa siifite kam. Akkamitti akkas goota jetta? Akkas godha waaqayyo jetta? Ati amma fakkeenyaaf Ameerikaa deemuu hawwita ta'a. Ameerikaa deemuu hawwitee waaqayyoon Ameerikaa san si geessa. Si galee? Ameerikaa san gaafa ati Ameerikaa deemuu hawwitee gaafa waaqayyo Ameerikaa si geessu. Wanta badii hawwitee santu badii ta'e waaqayyoon si geesse moo hawwitee santu siif guutame waaqayyoon ichi si geesse. Hawwii koonaa guutee ennaa waaqayyoon na geesse. Dubartii tanaas bari isiin sagaggaalummaadhaaf warra Aaroon sanitti sagaggaalummaadhaaf hawwitee jennaan waaqayyo warra sanitti isii geesse akka isiin sagaggaaltuuf. Kanaafuu hawwii isii guutee fe'isa cubbuu ta'e. Akkamidha beektaa? Ati wangeelatti namantaa garuu sittaan hima bakka kana. Akkamitti cubbuu ta'ee siin jee waaqayyo waan isiin sagaggaaluu hawwitu saniif fuudhee deemsa gaggaalii jeetti geesseefiini akkamitti cubbuu ta'e. Akkamitti cubbuu ta'eetta? Sagaagalummaa akka cubbuu ta'e barraa'ee jira wangeela irratti. Hankasa waan biraas hin gaafanne ijoolleen tun bakka itti sagaggaaluu barbaaddu san osoo ni hin harkatin ijoolleen numa hawwite teesseetuma hawwite malee hin harkanne ka fuudhee bakka hawwii isaanii san geessee akka isaan sagaggaalan godhe waaqayyoodha. Eenyutu waaqayyoo hamtu cubbuu rakkata boo ka geessee waaqayyo hawwaa isaanitti dabarsee isaan laate. Dabarsee bakka isaan hawwan san fuudhee geessee mire. Innaaree badii maaltu jira? Inumaan ni dhagaamtee fi hawwiin isaanii san ni guutamtee ni raawwatamtee fi bara. Hin dogongorin baay'ee hin dogongorin sittan hima. Akkamittiin dogoggoremee fakkeenya akkuma macaaninuu fakkeenyaan barsiisa beektaa akkuma ati amma Ameerikaa deemuu hawwita. Osoo ati Ameerikaa deemuu hawwaa jirtu waaqayyoon fuudhee Ameerikaa si geessa hawwii teessan siif guutamti. Isaanis sagaggaalummaa warra Aaroon sanitti hawwaa turanii waaqayyoon fuudhee warra Aaroon geessee akka sagaggaalan godhe. Kanaafuu hawwii isaanii guuteef. Ati Ameerikaa deemuun kee cubbuudha amma yoo akkasii si geesse waaqayyo. Ameerikaa na geessuuma? Ati amma Ameerikaa hawwitaa. Ameerikaa ati dhaquudhaaf hawwitu tana waaqayyoon fuudhee si geessa. Ani yoo Ameerikaa deemuun koo cubbuu miti. Ati Ameerikaa deemuun kee cubbuudha? Ani Ameerikaa deemuuf hawwuun koo yuusi jemmar cubbuun turre. Bakka dubartoonni sagaggaaluuf hawwanii waaqayyoo warra isaan sagaggaaluuf itti hawwan sanitti fuudhee geesse akkamitti cubbuu taare? Wantichi yoo jalqaba sagaagalummaa yoo jalqabumarraa kaasee yoo cubbuu waan ta'eef cubbuu kan ta'u. Cubbuu ta'uu kan danda'u sagaagalumti mataa isaa iyyuu cubbuu waan ta'eef jalqabuma warraa iyyuu cubbuu waan ta'eef isaan cubbuu jechuuf dharraa qabu hawwii qabu waan ta'eef cubbuu jechuu barbaadu karaarraa deebuu hin barbaadan. Karumarraa yoo deebuun barbaadan. Karaa isaan barbaadetti isaan dhiise maaliif dhuma irratti firdii argatu waan ta'eef. Amma battala kanatti waaqayyo amma battalatti hin kennu firdii. Firdii isaa guyyaa dhumaa kennaaf waan ta'eef amma cubbuu isaaniitiif battalatti hin kennuuf. Erga waaqayyoon cubbuu namaatiif firdii guyyaa dhumaa san kan namaa kan nu ta'e warra sadoomsan maaliif addunyaa irratti osoo guyyaan dhumaan ga'in addunyaa irratti isaan balleesse. Warra Sodom isaaniif guyyaa badiiti ka. Inta ijoollee tanaafoo guyyaa gammachuuti. Warri Sodomii koo guyyaa sana miti cubbuu kan hojjete guyyaa sana qofa miti bara kan cubbuu hojjetan. Ijoolleen tunoo guyyaa tokko qofa. Guyyaa tokko qofa miti. Inna maaliif balleessuuti deetuuba hawwii isaanii guutaaf. Kanaan duras ikkoo cubbuu hojjete ture waan ta'eef. Dhiisi bakka dubbi gaafiin ta'e asumarra nu deebisaa xumurtee jira. Mee ati amma kanaafuu macaafni qulqulluun akkana jira. Ani siif deebiseera koosirri. Ati amma yaadni kee garam deemaa jira. Wangeelli sirrii miti. Ilan dhaggeeffadhu xalaya. Wangeelli sirrii miti. Waaqayyoos immoo safuu akkasii kana hin dubbatu. Waaqayyoos ijjemar koo harkaan qabee qaama ittiin amma ilaaltee saalfachaa jirtu. Durbi akkas ilaalle kan saalfachaa jirtu.
Ofii keetiif garuu gaafa of qabdu koote of hin saalfattu bar. Dubartiinis koo gaafa ishee kophaa jirtu sana koo of hin saalfattu bar. Garuu dubartiin dhiirarraa kan wal saalfatan godhe malee dhageeffadhu la. Dubartiin dhiirarraa kan wal saalfatan godhee jiran. Qaama malittiin waaqayyo saalfachuu qaba jettu kana waaqayyo ofii isaatii uumee akkamitti saalfata? Harkaan qabeessi uume hin jedhu. Anaammo inde akkamitti na uumere? Ati garaadhatee keessatti uumamtee mi nama taatee dhaltee mi? Eeyyoon kaa'e garaadha koo keessa waaqayyoodha miti. Garaa haadhatee keessa walitti tottoltee nama taatee miti ji'a. Kanaafuu waaqayyoodha isaan ichi keessa seenee ichi keessatti harkaan tottolchee si uumere. Achi keessa seenee. Akka ati uumamtu si godhe gadaameessuma isiisan keessatti akka ati nama taatee uumamtu si godhe malee. Adama koo gaafii na gaafatutti seera uumaa yoo dabsaa jirta bara seera uumaa keessa adda baatee akkamitti waaqayyo ani hin dubba akka ati jette kanan jedhan. Yaa Rabbi. Qoy waaqayyoon amma akkana jee dubbatu kuni nama ni ta'a. Nama ni ta'a. Inni kun gaafii biraadha. Gaafii lammaffaa si gaafadha amman. Gaafii sanatti deebina yoo yeroo qaba. Waaqayyo akkana jeettee miree waaqayyoon amma akkana jee dubbatu kun nama ni ta'a. Akkamittiin ta'ure? Sadarkaa laattee taafeeti waaqayyo kana asirratti dhaabbachuu qaba jettee waaqayyoon iddoo kana darbuun qabu jettee wanta laalteef hin qabda. Laa wanta waan inni fi laate malee ani hin laalneef. Ati hin laalneef? Amma fakkeenyaa fi sirriitti na dhaggeeffadhu gaafeen si gaafadhu kana hin deebista yoo ta'e garuu gaafii biraan akka natti kaaste beekta. Gaafii biraan natti kaaste. Noo gaafii biraatii miti itti fufeeti. Barnoota ijoolleef haa ta'u jeeti. Eshi. Maqaa Allahan qabu 99 keessa Allahan waan hundumaa danda'a kan jedhu hin jira. Maqaa Allahan qabu hunduma keessa jechuudha. Allah 99 qaba miti. Maqaa Allahan qabu sana keessa Allahan waan hundumaa danda'a kan jedhu hin jira. Sagaltamii sayilan san keessa lama kabeetu yoo yaamte lammaffaa irratti akka inni maqaa inni hunda danda'u dheeytaa'u. Lakki ati na barsiisaa jirta bara ati musliima miti amma na barsiisaa jirta bara. Na barsiisaa jirta miti? Eshi maqaa sana keessa Allahan waan hundumaa danda'a kan jedhu jira asin jedhe bara. Jira moo hin jiru? Eeyyee. Jira miti? Jira? Eeyyee. Esh. Gobas gaaffii sirrii si gaafadha amma gaaffii ma sirriitti ani jechuun baay'ee wayi nama tuffachuu minaamini kana hin beeku gaaffii seeraa nama gaafadha. Even warra sirraa intini jechuu barbaadan yoo jiraate dhiifama naa godha. Ani nama tokkoof otoo hin ta'in gaaffiin sin gaafadhu gaaffii barnootaadha. Esh Allahan waan hundumaa danda'a erga ta'ee akkamitti nama ta'uu dadhabe? Laa nama ta'uun isaaf hin malu. Maaltu eenyu jedhe? Nama ta'uun isaaf hin malu namni maaliif isaaf hin malle naan jedhe eenyu jedhe osoo hin taane maaliif isaaf hin malle jedhe. Eshi. Akkasi. Nama ta'uu Eshi maaliif isaaf hin malle? Maaliif isaa ati maaliif situ jedhe immoo quraanatu isaaf hin malle jedhe gaaffii kana. Dhageeffadhu haa dura siifin hima. Wanti isaaf hin mallee fi namni ni nyaata, ni dhuga, ni ficcaana, ni udaana, ni rafa, ni ka'a, ni dadhaba, ni muuga. Sigalee waaqayyoof ammoo Allahadhaaf ammoo rafuun, muuguun, nyaachuun, dhuguun, beela'uun, dadhabuun waan Allahadhaaf malaatii miti waan ta'eef Rabbiinis waan ilma namaatiif mala humna ilma namaatiif mala takanneef dadhabuu, nyaachuu, muuguu, rafuu, minaamin ta'uu tana gaddeebi'ee hin ta'u. Kanaaf jecha Rabbiin ilma namaa ta'uu hin danda'u osoo hin taane ta'uun isaaf hin malu hin ta'u ilma namaa ta'uun isaaf hin malu maaliif hin malleefi waan wanni kun jiruuf waan ilma namaa wanni jedhamneef ni nyaanna dadhabinaa jira ni nyaanna ni dhuynaa ni rafnaa ni muynaa ni dadhabnaa ni duunaa ni kaafamna rabbiin ammoo deebii bareedaadha kaafamuun achumatti na dhabe bakka deebii argadheera deebii bareedaadha. Eshi Rabbii fi nama ta'uun hin maluufi garuu ta'uu ni danda'a. Ta'uun hin maluuf. Ta'uu hin maluuf garuu ni danda'a. Wantummaan inni hin dandeenye hin jirtu garuu nama ta'uun isaaf hin malu. Nama ta'uun isaaf hin malu ture silaa nama ta'uu ni danda'a.
silaa miti silaa fi garuu tana dhiisi amantuma ta'e san keessatti dhiisan. Ish haa jedhu nama ta'uun hin maluuf garuu nama ta'uu ni danda'a. Wannummaan inni hin dandeenye hin jirtuun siin jee. Waaw. Kotush amma eessan adeemta